السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كوجمتوتا رجفتوتا قالوا المان لهم درا درا بغربين وكان سنجي بغا وكاجين عيد مبارك سنين جدا والحمد لله نغان صومني نغان إيدك نجيني جرا إن شاء الله ربي نمو كان أتشي سكادو كان رافودي نو أغمتشيسو سنين جدا اتيانسي برنوتا تكن قبادي دفه إننس حالتين naannawa biyya keenya Oromiyaa seennee jechuudha. Naannawa qe'ee keenya ittiin daawwachuu dandeenyu jechuudha. Application akkasuma immoo lookshinii adda ta'e isa sanaan isin wal isin barsiisa. Haga xumura qophii kootiitti na hordofaa qaama qalbiin isiniin jedha. Dhugaan illeen waan kana itti fayyadameetiin argee qe'ee warra kootiif suuraa kaaseetiin argee deemee jechuudha. As teessee yaadaan jechuudha. Yeroo dhattee qe'ee warra keetii daawwattu hamman tokko sitti tola. Isa sana gaafuma jarrabdanii ilaaltan argitu inshallah. Amma dura illee viidiyoo hojjedhee waraabeetiin ture isiniif. Viidiyoon sun qulqullina dhabuurraa kan ka'e namoota hedduu bira hin geenye waan ta'eef amma haala qulqullina olaanaa qabuun isiniif waraabuudhaaf murteesse. Wanni kun murteessaa waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu haga xumuraatti na hordofaan isiniin jedha. Egaa gamanumaan namoonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftan kottaa maatii taanaa isiniin jedha. Jalqaba YouTube keessan keessa seenuudhaan as gubbaa irratti Abuliinaa Tuub yoo jettanii barreessitan Abuliinaa Tuub barreessitanitti jechuudha. Haala kanaan hoggaarra barreessitan haala kanaan isiniif fide jechuudha. Yeroo inni haala kanaan isiniif fidetti kan jalqaba irratti argitan kun kiyyadha. Isa kana kottaadha subscribe bakka jettu kana jechuudha. Tuquudhaan akkasuma mallattoo alarmii kilik godhaatti gubbaa ol kan jettu irratti kilik godhaatti san booda viidiyoon hojjetame kallattiidhaan dhufee isin qaqqaba jechuudha. Egaa isinitti dheeressu amma kallattiidhaan gara barnoota isiniif qabadee dhufeettiin achi isin dabarsu jechuudha. Dhaggeeffattoota hordoftoota qophii koo inni isigaa lookshin keessan jechuudha. Keessan seentan lookshinii keessan keessatti argattan jawaalli tachii ta'ee lookshinii dhabe hin jiru jechuudha. Kanaafuu jawaala keessan as gubbaarraa gad harkisuudhaan jechuudha. As gubbaarraa gad harkisuudhaan jechuudha. Lookshinii kana ni bantanii jechuudha. Fakkeenyaaf asii kana lookshin kan jettu kana ni bantanii jechuudha. Achi booda maal gootan as gabataa jawaala keessanirra dhufuudhaan ammallee lookshin kan jedhu kana jechuudha. Sorry. Ayyeegaa inni isa kana jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo isa kana isa kana keessa seentanii jechuudha. Dhaggeeffattoota koo isa kana jechuudha. Maap kan jedhu lookeeshinii kana jawaalli kamuu hin qaba. Kanaaf jawaala haappii kana keessa seentanii jechuudha. Fakkeenya yaani isinin garsiisa sirriitti na hordofaa haala ittiin biyya keessan biyya dhaloota keessanii naannoo keessan ittiin deemtanii daawwattan isa sanin isin garsiisa. Haga xumuraatti sirriitti na hordofaa. Ayyeegaa haappii kana keessa erga kallattiidhaan seentanii booda haala kanaan isiniif fida jechuudha. Achi booda
iddoo kana dhufuudhaan jechuudha iddoo qalamatti naannesse kana tuquudhaan ni filattan. Fakkeenya isa kana filattan jechuu kan lammatarra jiru kana filattan. Isa kan lammatarra jiru kanarra filattan achi booda walakkuma garaa isaa tuquudhaan irraa deebitanii jechuudha. Sana booda bakka sarchi jedhu kanatti ni barreessitan jechuudha. Biyya keessan fakkeenya Jimmaa ta'u, Arsee, Asallaa, Harargee ta'u bakka fedhe bakka itti dhalattan irra barreessitan bakka sarchi jedhu kana. Fakkeenya ani amma Jimmaa jedhee haa barreessu. Kunoo haala kanaan Jimmaa Yuunivarsiitii jedhee naa fide Jimmaa Abbaa Jifaar haala kanaan irratti nan dha'a jechuudha. San booda Jimmaan haala kanaan naa fidaa jechuudha. Jimmaan haala kanaan naa fidee jira. Hayyee Jimmaa katamaa haala kanaan naa fidee jira. Achi booda maalin godhaa? Achi booda waan isin ajaa'ibamu fakkeenyaaf asirraa gadi yeroo laaltan Jimmaa istaadiyoom fakkeenya iddoo kanatti mul'ata. Istaadiyoomii Jimmaa as keessatti mul'ata. Akkasuma waa hedduu asirraa argitu jechuudha. Eerpoortii ni mul'ata. Eerpoortiidha kuni. Kuni amma eerpoortiidha jechuudha. Kun eerpoortiidha. Fakkeenyaaf kun eerpoortiidha jechuudha. Haaluma kanaan kana qofaa miti. Fakkeenyaaf kun Jimmaa magariisa akkasiin taate hunda asirraa hin hubattu jedheetii yaada. Fakkeenyaaf naannawa biyya keessaniiti. Fakkeenyaaf isin himaara. Maaliif lookshinii sana magariisa haala kanaan anaa fiduu kan barbaadan ta'e bakka duraan isiniin jedhe sana irraanfachuu qabdan. Bakka kana tuquudhaan haala kanaan isinii fide jechuudha. Kan lamatarra jiru yeroo filattan isin viidiyoo kana sirriitti hordoftan sirriitti irraa hubannoo argattan jedheetiin amana. Egaan amma ganda warra kootii dhaquudha. Amma kun godina magaalaa gudditti aanaa kiyya godina kiyyaati waan ta'eef Jimmaa haala kanaan ergasiin naa dhuftee booda maaltu jira? Amma wantoota bicaa asirratti mul'atan kan bicaa qallatee mul'atu kana jechuudha. Inni kun karaadha, asfaaltiidha jechuudha. Asfaaltii kana qabadhee deemuus ni danda'a. Fakkeenyaaf asfaaltiin kun amma gara gadii kanatti I55 kan jedhu kun gara Addis Ababaadhaa ol dhufuudha. Akkasumaan kunoo amma irra qaxxaamuree Jimmaa walakkaa qaxxaamuruudhaan ol qajeelee jira jechuudha. Gara kamitti qajeelee? Aggaarotti qajeelee asfaaltiin kun. Asfaaltiin bicaan kun aggaarotti qajeelee jechuudha. Waan isin ajaa'ibu jechuudha. Asfaaltuma bicaa kana qabattee bakka feetee barbaaduu dandeessa. Kun amma aggaaroo jedhee jira. Aggaaroo haala kanaan aggaaroo fidee jira. Aggaaroo katamaadha kun. Kun aggaaroo katamaadha jechuudha. Istaadiyoomii aggaaroo barbaadde. Haala kanaan fidee jira. Ammallee mallattoo karaan bicaan kun hin dhaabbanne jechuudha. Akkasumatti kuta gaatiraa sigimmoo deema jechuudha. Haala kanaan keessa qaxxaamure. Kiyyoo geeraa ta'e fakkeenyaaf asfaaltii waan hin taaneef bicaan hin bada. Kanaafuu maal ta'a? Karaan guddatee mul'ata jechuudha. Natti mul'ata. Beekuun dirqama jechuudha. Isin karaa keessan beekuun dirqama jechuudha. Achi booda karaa kiyya qabadheetu nan deema. Itti barreesses argachuun hin danda'a garuu fakkeenyumaafan isinitti hima. Hubannoodhaan karaa keessan qabattaniis fageenya irraa deemus hin dandeessanii. Fakkeenyaaf geeraa jedhee yoon barreesse naaf fiduu danda'a. Jimma geeraa yoon jedhe naaf fidaa jechuudha. Ammoo gabaabuma ani beekaatiin akka isiniif sirriitti galuuf jechan bal'isee isin garsiisaa jira jechuudha. Haala kanaan jechuudha karaa keessan qabachuudhaan fakkeenyaaf haala kanaan karaa qabachuudhaan karaa keessan qabachuudhaan ni deemtanii jechuudha. Karaa guddaa qabdanii karaa keessaa ifee mul'atu jechuudha qabachuudhaan anama fakkeenyaaf karaa geeraa dhaqu nin beekaan. Maaliif karaaleen safara ganda keessa goggoran hin xixiqqaatan karaaleen immoo zalaaqii deemu ammoo ni guddataa jechuudha. Inni asii achilleen gorulleen inni numa zalaaqiidha dheeratee deema. Kanaafuu ani isa sana qabadhee yoon deemu amma fakkeenyaaf jechuudha kun deemaatiin jira.
mee inuma na hordofaa isin. Kun amma maal jedha? Bashaashaa jedha. No. Ofiifuu fide barreeffamaa jechuudha. Bashaashaa jedhee jira amma kun akkuma isin agartan as gubbaa as kun bashaashaa jedhee jira barreeffamaan jechuudha. Haaluma kanaan hin dhaabbatu ammallee karaan geeraatti ol darbu kun isa kanaa jechuudha. Inni guddateeti mul'ata waan ta'eef ammallee karuma guddaa kana qabadheetiin inni deemaa jechuudha bashaasharraa. Bashaasharraa daandii kiyya qabadheetiin ni deema. Haaluma kanaan hin deemaa jechuudha. Laala kun laala haala magariisa taateen nuuf fida. Amma nan beeka argiteenyaadha. Amma dhiyaadheetiin jira gara aanaa keenyaatti jechuudha. Waan isin ajaa'ibu. Ayyaata irratti na hordofaa. Kamisee amma fakkeenyaaf kun kamisee jedha. Kamisee naannoo keenya jechuudha. Bashaashaatti aantee kamisee dhufti. Haaluma kanaan kamisee bira taree amma eessa nageessa? Geeraa nageessaa jechuudha karaan kun. Karaan hin mul'ata, sirriitti mul'ata. Karaan zalaaqii deemu hin mul'ata kun haala kanaan mul'ata. Inni lookshiniin kun waan ajaa'ibaati dhugaa. Bakka barbaadde si geessa. Karaa takka takkaan baasee si fida jechuudha. Kanaafuu amma fakkeenyaaf kun ciiraadha jechuudha. Aanaa keenya jechuudha. Aanaa geeraati jechuudha. Fakkeenyaaf kun isin mul'ata jedheetiin amana. Kun ciiraa jedhee jira. Ciiraan immoo aanaa keenyaa jechuudha. Haala kanaan fakkeenyaaf kanneen keessaa ani amma naannoo keenya sirriitti nan beekaa jechuudha. Fakkeenyaaf manneen mul'atan kana manneen barumsaa haala kanaan nuuf fida jechuudha. Fakkeenya namoonni naannoo sanaa naannoo kanaa beekuu danda'a. Kun amma dursita jedhee jira. Kun ciiraadha. Haala kanaan nuuf fida. Sana booda ganda as katamaa kanarraa immoo baate ganda warra keetii deemuudhaaf baay'ee salphaadha. Kun amma mujjee nu geessa. Mujjee kan jedhamtu jira. Akkasumaan ganda warra keetii deemtee daawwachuu dandeessaa jechuudha. Aanaadha kun. Karaa salphaatti kun amma karaa dheeraa isin agarsiisa. Karaa salphaatti ammoo yeroon isin agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf Jimma jira. Jimma jira yoon hin jedhee haala kanaan naaf fida kun. San booda isii kana nan filadha jechuudha. Isin duraan isin ifime sana haala kanaan Jimma fideeto Jimma ciiraa naaf fida jechuudha. Haala kanaan haala kanaan fida jechuudha. Amma kun Jimma kallattumaan Jimma jedhee ka'een ciiraan maqaa aanaa keenyaati. Haala kanaan naaf fide. Kan duraanii karaadhuma qabeeti lookshinii qabeetiin deeme garuu barreeffamaan gizee takkitti fidee haala kanaan qoccisii godhee lafa sii ka'a jechuudha. Kun magaalaa aanaa keenyaati jechuudha. Sana booda guddisuudhaan jechuudha katamaa kan kee fi naannoo kee illee akkuma kanatti fida. Kun ganda warra baadiyyaa illee yoo ta'e ganda kana keessa deemtee ganda warra keetii fakkeenyaaf deemuu ni dandeessa jechuudha. Karaa kee qabattee jechuudha. Karaa naannoo keetii waan beektuuf jecha ganda warra keetii haala kanaan deemtee hubachuu ni dandeessa jechuudha. Haala dinqisiisaa ta'e kun haala kanaan ganda warra keetii deemtee
ani haala kanaan yoo na amantan ta'e deemee qe'ee warra kootii suuraa maasii bakka qonnaa haala kanaan qe'ee warra kootii kaasee feesbuuk irratti maxxanseen jira jechuudha. Waan nama ajaa'ibu dhugaa haala kanaan jechuudha. Qe'ee warra kan keetii aanaa irraa kaatee dhaquu hin dandeessa fakkeenya waan amma kana ulfaatu miti jechuudha. Egaa haala kanaan ni dhayxan jedheetiin amana. Mee yaalaatii ilaalaa yaalaa dhugaa isiniin jedha yaalaa. Haaluma wal fakkaatuun ammallee fakkeenya tokko kanan isiniif himuu barbaadu fakkeenyaaf mee asumarratti immoo arsii asallaa jedhee yoon barreesse asallaa Itoophiyaa jedhee asirratti naa baay'innu mee asallaa okay yeroo kamuu yeroo barreessitanii kaata waan kana keessa seenuu hin irraanfatinaa gidduu kana isii kana tuquudhaan kan lammaffaarra jirtu kana filattan jechuudha isii kana. Haala kanaan lookshiniin bal'isee isinii fida kun amma kun asallaadha jechuudha kun haala kanaan asallaa fidee jira. San booda digaluufaa yoon hin ta'e jechuudha qaxxiin kun karaan kun jechuudha karaan kun beekamuu qaba asfaaltii akka ta'e bicaan kun jechuudha. Karaan bicaan kun karamitti na oofa jennee beekuu qabna. Haala kanaan yoo gadi kute gara Baalee fa'aa akkas deemanaaf fakkaata garuu tilmaama kooti ani dhaqeen beekorsi kun akka kanatti kan oloo dhufe kun gara kanatti gara Adaamaarraa gadi dhufee jechuudha. Kun amma baanaan 90 kan jedhu kun jechuudha. Haaluma kanaan immoo fakkeenyaaf saguree jedha laafuma saguree jedha kun warri naannoo sana beekuu dandeessan haala kanaan guddiftanii kun asfaaltiidha. Nama fakkeenyaaf kun sagureedha warri saguree sirriitti beekuu dandeessan jechuudha. Ani garuu hin beeku waan ta'eef haaluma kanaan immoo saguree keessaa baatanii fakkeenyaaf warri digaluu illeen gara kana na fakkaata amma fakkeenyaaf digaluu karaan kun digaluu geessa na fakkaata. Haala kana warra baadiyyaa kun namoonni naannoo keessan beektan gaa haala kanaan deemuu ni dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf karaa saguree kana kaatanii karaa keessan daandii keessan qabachuudha. Amma daandiin adiin akkana mirga kaatu kun amma digaluu jedha. Fakkeenyaaf saguree yoo as taatu irra ol dhufamtee xiqqishoo asiin gadi gorteetu kun digaluudha jechuudha. Katamaa digaluuti kun. Amma warri naannoo sana jechuudha sirriitti katamaa kana ni hubatan ni beekanis jechuudha. Haala kanaan sanaa gadis kutuu dandeessa. Haala wal fakkaatuun jechuudha yoo deemtan qe'ee maasii bakka warra keessanii hunda daawwachuu hin dandeessanii jechuudha. Haala nama ajaa'ibuun jechuudha. Akkasuma mee irraa haqnee Adaamaa yoo jenne Adaamaa Itoophiyaa yeroo tokko siifidha kun Adaamaa Itoophiyaa isin yeroo kamuu waan kana filachuu hin irraanfatina. Kan lama sarara jiru kana filachuu hin irraanfatina. Haala kanaan gaafa nuuf fidetti jechuudha karaa keessan keessaa filattanii ganda warra keessanii deemuu hin dandeessu jechuudha. Haala dinqisiisaa ta'e kun kana egaa inshaallah narraa hubattanii jirtu jedheeti yaada. Yaalaa ilaalaa yoo isiniif hin galle immoo gaafii nuuf ka'a. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.